akkam jirtu nagaa keessan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a nama eebbisuun deema. Mee waan hin qabadhe jechuun ani gadi hin baane raasiniin jedhee guyyaa tokkittiin gadi ba'e. Haa ta'u har'a immoo nama eebbisuun deema. Erga nan da'e kan da'ani maal qabadhe akka hin deemu isiniin agarsiisaa. Chaanala koo faaraa horii taatan garuu share like godhaatee subscribe godhaatee na wajjin taasiniin jechuu barbaada. Asitti kan hin qopheeffadhe kidaanota kana alaan fidee waxii diimaa fi allichaatti godhadha. Oddoo kana farsoo jira. Farsoon immoo isa kanaadha. Kenneettoo jechuudha. Birzii jechuudha. Kenneettoo. Birzii kenneettoo naam hin beeku. Anyways, kana isa gurraacha otoo hin taane isa kana xiqqoo damma bireetti godhanii kan godhan sana hin beektu yaada jechuudha. Kanan hojjedhee as kenneettoo yookiin birziin jira jechuudha. Biddeen iddoo kana jira. Mashaallah hojjedhee jira. Itti qabde. Biddeen iddoo kana jira. Amma waxiin naqadha. Okay. Waxii immoo diimaa. Ragadi. Kaamera. Diimaan akkuma argitan naquufanii malee qopheeffadheera. Kanatti fuudhee deemuu barbaadan ture. Garuu amma kanatti naqadha. Kana kun akkuma argitan kanatti kana naqadhee kun amma ta'e argitanii jirtu. Asitti duraan kanaan hin qabadhee deema eniyyuu kunis ammuma baay'ee bareedudha. Garuu wal madaallan isaan kana fudhadhe. Ishi asitti immoo allichaa dinnichaa garuu foon keessa buusee jechuudha. Foon wajjin akkuma argitanii isas naqadha. Kun dinnicha zim jedheen bukkee qabe malee dirqama hin qabu. Diimaa qofaanis deemuu nan danda'a gin ofii waan moodii kana jaaladhuufanii. Saatte jirtaadha. Kun dinnichi kana anattis. Kuni kana immoo kana jechuudha. Fooni waa biraa seena fooni kun kanaadha jechuudha. Akkuma isitti mee kanaadha. Biddeena fudhadhee deemaa jechuudha. Garuu chaanala koo faaraa horii taatan dhugaa seeneeti subscribe godha. Share godhaa si warrumti chaanala koof maatii taatanii jechuudha. Akkasin isinin jedhaa yaada gaafii qabdan naa barreessaa. Bye bye. Kana fakkaata yeroon nyaata kana yookiin dhugaatii kana hojjedhu waxii kana hojjedhu isinii waraabuun kaameraan natti hin tolle. Anyways banagaraችን ላይ asitti waa dubbachuun barbaada. Nama na gargaaru nan qaba ture. So namni biyya keenyatti namni nama gargaaru yookiin immoo gargaartuu sa'anuu yookiin sirraatanya baay'ee maxxifoodha. Asitti dhugaan isiniin jedha. Nutis mana namaa hojjechaa baane qilleensa iddootti hin arganne asitti garuu baay'ee ulfaata. Nan qaba argitanii turtanii garuu baay'ee adaganyaadha. Hojii beekti waan hundumaa yaabban mana baay'ee seente yeroo teessee afaan haasoftu finfinneedhaallee as deebitee jechuudha. Asumaallee gaafan ishii fudhadhu mana tokko niitii fana warreebaniitti dhuftee jechuudha. Ijoollee sadii qabdii abbaa manaatii ishiidha. Niitiin ada ooltii waan nyaata waan hundumaa ijoollee fana rakkachaa kan ooltu achi. Garuu ana bira dhuftee homtuu hojiin hin jiru. Misaallee anaaf ishii qofa ture yoo hojiin hin jiru taa'aa ooltii naamina ture. Garuu wanti mijachuu fididee ture. Akka tasaa anaa da'uudha. Guyyaan tokko lama boruuf moo iftaaniin gala hospitaala kan hin jedhu baate akka tasaa waan jettee baate. Miskiinaan immoo dhugaa waaqayyoo isin hin jaa namni natti zaada. Duwwaa torbaasumaan indootiyyaa ku baay'ee dhukkuba kaadhee gaafadheen biyyi koo
ammayya jette gaafa fuunu. Garuu ammayyaa miti fagoo ammayya irraa sa'aatii 4 wayiiti. Boodarra barree jechuudha. Innaa dhaqeen dootu yaakuu asuma gaafadha achii dhufanii naan jettee birrii 600 kenneefiin dhaqi jedheen uffattee dhiqattee deemtee jedhe lakkaa karaatti waa fuutee deemtu dhabdee turte. Ani baay'ee manaan bahu silan bahee yeroon tarkaanfadhu na dhukkubaa na waraana mana waan ta'eef manan ture jechuudha. So achumaan guyyaa deemte dallaaladhaa bilbilee dhaabne jennaan maalan godhadhe bilbila daannishii waraqata irratti nuu kennite zim jettee nuu kennite gaafa mallattoo jechuudha. Inni ishiin qabattu guyyaan fayyadamtu lakkoofsa biraa. Innaa bilbilu lakki nuti hin beeknu nama kanaan hundi lakkoofsa waraqata irra jiru gaafa walii gallu jechuudha. So achumaan dhiisne guyyaa 5 turte hospitaala hin jiran guyyaa arfaffaarra dhufte. Ay nama akkanaaf ittiin deebisanii naan jedhu guyyaa 5 bultee dhufte akkamiin ofitti deebisanii mana nama jechuun difratiidhaan jechuudha. Otoo iddoo ta'e teessee iddoo kanan jira kanan koo madheette okay. Too mudannoon biraa mudate okay. Asuma duwwaa 7 iddoo tiyyaadha. Asitti birrii nyaatti garuu mana biraa hojiidhaaf dhuftee iddoo tiyyaa godhu kumnaanii maaliin godhate guyyaa 5 turaana lakki beenu hin jedheenan hin barbaanne jechuudha. Maaliif nama akkasiis miti. Kabajaan buleen maatii koo bira dhufa yoo jette nan dhiisa. Kabajaan na biraa heeyyaman siraatan nama waan taate bidhatte ilaalu. Garuu amman kaadhee dhufa naan jette guyyaa 5 bultee dhufte. Birrii laadhaaf bar. So sana booda namuma deddeebi'uun inni jedheessiniin jedha fayyadamaa ture. Kanaafi kaameeraan immoo namni na waraabu siraataan hin jiru. Kanaafin otoo hin waraabin ergaan hojjadhee xumuree qofa isinii waraabeen isiniin jedha. Amma erganani ciisee ganama baay'ee ture maal nama eebbisuudhaaf kana qopheeffadhe. Sana booda immoo amma ergasii kan hin argee wabii kan dhabdu qofa taate yoo amma tokko wabiidhum sanallee gaafatu isa jedhamudha yoo ishii dhabdanii jechuudha. Biyya keessatti jedhu gaa waaqayyoo yeroo kana jedhani waan ammeenyaa jedhan seetu nutis waggaa 5 6 7 kun hojjanne manum nama kana jechuun sarraatanii jechuudha maqaan keenya. Garuu asitti bexam maxfuu Kiristoosin inni kaan ijoollee dallaaladhumaan dhufaniitti daa'ima namaa fuudhanii bahu kulaalitti baasisuudha 40 30 argatanii. Inni kaan ijoollee kun miidiyaa irra waan argaa jirtanii inni kaan manatti wanti isaan naman goone jiru. Ollaa badaa afaan wal argatanii wanti isaan naman goone jiru. Manatti wanti isaan sin goone jiru. Dhugaa waaqayyoon isin jaa. Kana bakka hojii beekti amma ciisee ka'utti yoollee booda deemte bakka nama waan taateef jedhee Kiristoosin unkaan waan biraa miti jechuudha Kiristoos isinitti muudhaaf. Biddeena duraanaaniifin tokkos lamas tokko walakkaas bakka finneetuma muruun nyaanna jechuudha. Hin hafa biddeenichi yoo hafes isnaa okee waan ta'e. Garuu amma saanii irratti nyaannu irratti yoo hafe ishiin akka nyaan isaanirraa hafe isaanirraa hafe nyaadhaa itti dhaga'amaa isa jettu yaaden biddeen murree dhugaa waaqayyo. Murtii 3 walumatti isaanuma tokkotti fudhanne yoo finne hin dabalanna jechuudha. Sababa ishii Kiristoos biddeen qurxii jammare jechuudha muru. Kan nuu fidu ishii, kan fudhatu ishii, kan nyaatu ishii, buna kan danfisee buusee nuu kennu ishii. Nama baay'ee miti miini ishiin uffata daa'imaa jilba irratti xuraa'ee harkaan hin miiccasu akkuma jettu hin jiru. Ani riguun deemu uffata hin xureessu dhugaa waaqayyo jechuudha. Mana keessa namni xureessu soofaa yaabbatee ijoolleen yookiin mana keessa waa gannaqanii hin jiru. Sirriitti teessi kun iddoo kana darbite jechuudha. Garuu bakka amalli baree nama dhiisu jechuudha. So kanatti ni dhiisee hin dhiisne. Amma baay'ee ulfaata biyya keessatti jechuudha. Surumaa yoo toltaniif gaarummaan ooltan baay'ee maxxifoodha jechuudha isaan. Boru tarii fayyadamtanii arguu dandeessu. Baay'een keenya gallee namaa waan nu barbaachisuuf jechuudha. Baay'ee ulfaatodha biyya keessa warri mana namaa hojjetan jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Inni waan tokko jechuudha. Amma ganama amma naakaanumma saalama naan dadhabee waan hin turee ka'uuf maal hojjetti bee? Kifiliinoo yuunoo shuma viidiyoodhaan isinii waraabu waan ta'eef anotoon ciisuu hin hojjettu. Heddumaan ka'ellee yoo taragdeemu. Simmettee teessii gana. Qursii zim jedhee ani waanuma tokko miti ofii ka'ee fayyee hojjedha wanta natti mijatu. Yoon hojjedhu waan sana waan hin beekneef jechuudha. Waxii guyyaa wanta bakka achumaan irraayyuullee hafuu danda'a yookiin waan ta'e yookiin immoo
bakka wanti ishii biddena nama anaaf ishiidha sadii ishiinuu dabalamteeti guyyaa lama sadaffaa irratti tolfama biddeen kanuma wanti biraa bishaan waraabnu kee bunu as biraatiin mana kasalan qabsiistu dhugaa waaqayyo jechuudha kasalli ishiin qabsiiftu illee hin jiru jechuudha maaliif istoofidha hundumaa argitaniitu kan inni naaf fayyadamu qoraan eeleedhaan qoraan inni hojjedha jettee harra ishii gubeen jiru maaliif isinitti maree garuu baay'ee ulfaatu suma iddoo isin kabajanii maal jettanitti ol isinitti ka'u ana hin caalti argitaniitu xinnoo ishii jechuun nama waa jettu xinnoo turuu wayii iddoo hin qabanne malee ture fakkaatti garuu yoo haala kennitaniif surumaayyuu baay'ee ulfaatadha bakka namoota akka isaanii kana fa'i immoo isin hajajjanii ana jechuuf deemti jechuudha. Anaaf akkasii kanatti nuufumaa innaan hojjedhu waraabnee viidiyoo isiniin jechuu barbaade like share godhaa subscribe godhaa isiniin jechuu barbaade bye bye.